kenna dheedhiisa. Okay? Garuu ituu hin fuunee akkamitti qaalittiin kun birrii 2,000 siifan kenna naan jetti. Nasi qabdaa dhala korsan dalatti qabdaa Qaba. Waati hin finnan tala lafa dhaanee finna suuraa maxxansiina nuti hin argannan tala. Akka ajaa'ibaatti arganna. amma mucaan kun amma namni beeku gatiin kun kolfaa dubbattu namni rakkina si baruu danda'u. Kanumaafu lakkoofsa si qabaate ta'e. Amma isaa hin rakkinni barnaa galee bar. Amma garuu wantichatti booda an qaadiyaan gootu waan fidin waa beeka beekta. Waan garaa keessaati wanti nuti xiinxaluu deemaa jiru. Siigalee waan kashii lakkaametti kenname miti. Siigalee. Madaamiin kennera jettee na hutti. Injenne madaamiin walloo. Indawwalle ban takka. Isin haasofte. Kenni lakkoofsa ishee. Qaalitti oiga osoo akka mallee nu ta'e dhaynee si gaafannu qaalitti bakka isin jirtu barbaanne. Maani balaa. Isumatti beektu waan takka. Tokkummaa. Nama mudata abshir. Maal godhama yoo namni sinduuqaa fi gallee sinduuqaa boo'e namatti. Namni nama himan namti. Maal godha galti. Danda'uudha. Danda'uudha bakka akkamitti jirtu. Bareedduudha wallah alhamdulillah. Naa bakka keessaan dubbanna saaf. Maaltu maal ta'e waasaa'uu waan haasoo barbaadde? Qaalitti si duraan hojii nagashite awwaleetti na kenna hojii nagashite san himadha rasuutiin birrii 5 fuutee kaatee na dhugatte ta'e madurii wallaahi. Keessaanis sitti agarsiifadhaa kottu ka'e nama madaamiin mataa arguttee fakkaatu. Atamma madaamin na tumte jette kuni rakkoo imannaa keessatti darbisa madaamin 1987 sidhaate 16 barakkasi akkas ta'e dhiisiiti amma rakkoo kee maallaqa eenyutu si nyaate gabaabsiidhuma waan si nyaate isaa dubbadhu. Si gaafa madaamin maqarqaraan mataa keessa na dhaate dugoodhaan mataa keessa na dhaate keessaa ba'i amma birriin kee eenyuun bira jira eenyutu si dhowwate. Achiin baheen mimmii jedhamti beektaa qaalittiin. Namatti na kenne isaa quunuun beeka qaalittiitti jechuudha nama itti nageesse nama biiroo sanaa na kenne. Isaaq nu jalaan bahin nu jalaan bahin isaaq rabbisi qabe hayyee itti fufi. Achiin qaalittiin kun gaala duraan kan ji'a tokko fuutee kaatee qaraamaatu sitti lakkaa'ee naan jettee na dhowwatte. Achiin immoo isa ji'a afurii kana immoo ergan bahee jedhee paaspoortii qofa fiddee naa kennite gaafa dawwallee fi jennu iftaan. Bori alee fuunee birrii 2,000 fayyinoo biraasii gashaa naan jetti. Ituun fuudhin namni tokko akkamitti birrii 2,000 Dubaayii of biraasii kenna. Amma immoo booda kanarra macarrashaarraa itti dawwallaan biyyan galaa jira. Gaafan biyya galee ka'unaa dawwalii naan jettee erga gaaf sanaatiis bilbila narraan kaafne. Birrii madaamii biraa naa fuuteettidha shakkiin kee mitiire. Paaspoortii qofan ituu hin fuune akkamitti birrii 2,000 sii kennaa. Waan garaa keessaallee waan garaa keessatti shakkitanillee akka garaa keessa adda baasu na gootanii waan garaa keessatti illee shakkitan. Waan garaa keessaallee galee yaasafa. Isa shakkii daba. Qoy tokkummaa ituun fuune akkamitti 2,000 sii kenna naan jetti laa. Aye, koi wala siga mutu jira. Okay. Isaaqi miti dhimmichi ijoollee gaa'is nama biraati akkasitti raawwadhaa. Warra dubbiin kaleessaa maal ta'e jettanuuf deebi. Warri kaleessa sitti jedhan suni namni akkas irratti dubbatu xaddafee xumura osoo hin taane egaa hordoftoota kootii komachuunis hin ta'u har'a jedhan irra xumuruu hin danda'an. Sinii galee? Harruma jedhamee waan irra xumuramu miti. Amma wiixata faana kan naan jedhantu jiru dubbiseera keessaan. Akkasumas mucichis akkaawunticha sara qorachiisuu qaba ture qophaa isaati. Walumaa galatti an biyya keessa hin jiru namatti erginaa namni immoo beellamatti qaba jechuudha.
Ho'i mijataa fi ho'i mijatuuf akkas irratti dubbatan ta'uu dhiisuu danda'a. Akkasitti hubadhaa jechuu barbaadeetan. Amma waa si gaaf. Qaallittiin ati mataa jirtu kun isii biyyarraa si fidde nahu. Laa si biyyarraa na fidde miti biyyarraa dhaqee ka'een isiidhaa kennan. Biiroo si maal gocha irratti hiriyate? Mucittinni na fide sun biiroo gashuu hin danda'u achuma mucattiitti na kenna. Biirootti si kenne biirootti si kenne. Biiroo. Ittiin dawwalinaa. Okay. Amma bari isa garaa keessaati amma shakkii garaa keessaati inni matamaa jiru kun isa shakkii garaa keessaa ho'i fuuteetti tarii maallaqa koon fuunee waan jedhan wayti. Garuu biirootti hin qabaafani biirootti nan cufa biirootti cufuun bucuudha oo maallaqa keenya atteetti taate. Wanna akka biiroo shakkii miti. Guyyaa tokkotti sitti awwaaran namma. Tokkoffaa irratti uffata koo fuuteetti. Itti gaafatamummaa garuu namni naaf fudhannaan haasaa gabaabaa. Kan hojicha sana na galche isiidha itti gaafatamummaadhaan na fuudhee mas'uula ta'ee hojii sana kan na seensise isiidha. Yoo isin ammas kan fuunee kakachiifna qoy itti daawwallee akka kattu siyye. Yoo isin fuunettee kakatte inni bitamu akkam gootare. Kunoo namni immoo isiitti na kenne immoo kunoo isaa qudhaa wajjin gibbii tokko keessa mana fooqaaf jala jiraatu. Namni qaalitti biiroo sanaa na kenneef isaaqun fooqaaf jala jiraatu. Ilaal dhaggeeffatu kanatti barbaaddu birriin kee fuudhamutti quba aman beektaa birriin kee madaameetti kenniteetti moo kennin? Birrii 2,000 siifan kennaanaa jettee silkiin irratti cufatte. Achii kaatee ammas gaafan dawwalee jedhu birrii 2,000 siifan gashaa garuu amma biyyan galaa jira jettee silkiin irratti cufatte malee fuudheera birrii kan kennaan hin jenne laammas taanaan hin sobulaan. Inni sinsi galchitu kan maalire? Isa wallaale ka'anis. Yemee ka hojjettee dhabde madaamiin mataa keessa biyyoo si nyaachifte kuttaan rabbi si jedhamu. Ji'a afuriif guyyaa 10. Mucaan argutti dalagaa sinsi galchiteetti dhabde rabbi si haa dha'u. Eessa jirta maqaan littiin? Dubaay. Maqaan si maal? Maqaa lama qabdiilaa tokko miimmiidha. Eessa dhaloonni si eessa? Ijoollee hilluuti miti reenatti fakkaata dhalootni si kun hin beeku garuu aan. Aboo rabbi mimmii si haa godhu jedhiin. Amma shakkii dhagaa amma sagaraa keessaa baasuuf deemaa jiru hordoftoota keenya dhageessaniitu waan garaa keessatti yaadame wayii. Dhuguma kun musiibaa jabdu shakkii garaa keessa gaafanne rakkoon hin jiru. Rakkoon hin jiru. Xayyiif hin fuudhu. Laa ani immoo waa tokko hin dubbadha laa. Ani ammas taanaan isiin fuudhe laa. Laa qoyel tokko waan dubbadha tokkummaa. Ani ammas taanaan ilmoo yatiimaati. Dhaggeeffadhu laa ani ilmoo yatiimaati haadhallee hin qabu abbaallee hin qabu. Hin fuune taanaan warabbal kaaba arrabbitti kennadheen dhiisa. Okay? Garuu ituu hin fuune akkamitti qaalittiin kun birrii 2,000 siifan kennanaa jetti. Nasi qabdaa lakkoofsa intalatti qabdaa? Qaba. Waati hin finnan lafa dhaanee finna suuraa maxxansina nuti hin argannan tala. Akka ajaa'ibaatti arganna. Amma mucaan kun amma namni beeku gatii kun kolfaa dubbattu namni rakkina isii baruu hin danda'u. Kanumaafuu lakkoofsa si qabaatte ta'e. Amma isaa hin rakkinni barnaa galee bar. Amma garuu wanticha tiyyi booda an qaadiyaan gootu waan fidanii waa beekta. Waan garaa keessaati wanti nuti xiinxaluu deemaa jiru. Siigalee waan kashii lakkaametti kenname miti. Siigalee. Madaamiin kennera jettee na hutti. Injenne madaamii wallo Indawwalle ban takka. Isin haasofte. Kenni lakkoofsa ishee. Qaalitti oiga osoo akka mallee nu ta'e dhayineesii gaafannu qaalitti bakka isin jirtu barbaanne. Borsaa qofatti naa kennite. Intinii qofa paaspoortii qofatti naa kennite uffata koo na dhowwattee. Uffata kee maanni uffatti ma wallaahin fidde uffata kee jetaa warra biiroo seera keessan kabajaa wallolaa jira warri biiroo. Fidi lakkoofsa ishee fidi. Uffata fuuna wanti biraa dhabame uffata keellee sii kenniti. Jala siifattee dadarsiifattee kaate itti gaafatamaan siisii biiroo siitiin dalagaa galte waan ta'eef maallaqa sii fuuchuu qabdi bar madaamii irraa bar. Ambar innan jedhe ammas tokkummaa ituu maallaqa kanan fuunee qaalittiin kun lafaa kaate birrii 1,000 siifan kenna 2,000 siifan kennan jettiidha bar. Fide mee nu bannaan dawwala rakkoon qabu. Nu banna waan jiru. Murteessinu nu banna waan jiru. Lakkoofsa fidigaa waan garaa keessaa eegalleerra jiru waan garaa keessatti shakkii jiru eegalleerra quba qabaadhaa.
Jaabun kun illee waa biyya inni ergaa ijoollee qabadhaa. Maal akkamitti tokkummaa akkamitti waan iskee barbaadda. Tokko jaabuun birrii koo nyaate jedhaa jira. Rabbi si nyaachisini osoo bakka hin jedhiniin. Ol galchi. Kaatimaa kee balleessu kaatimaa namaan balleessin. Wallahi nan kaffalaan irraa qabannaan. Fariyaa beektaa Farhaan Maamadoodha kun boo saahiba keeti. Ajjalatti waan akkanaan barreessinaa hordoftoonni koo simmeetaawwiidha. Waan akkanaan barreessinaa soban barreessinaa haa dhugaa ta'e mala. Jabu. Abaluu mili maallaqa kiyya nyaate. Tokkummaa gamanumaan jabuu galateeffachuun barbaada. Isa keessaan naa dawwalee qoosaa seetan ittiin qoosaa ture. Keessaan naa dawwalee isaa barii waan takkaan dhaga'ee naan jedhe. Maa inni hin jedheen. An salphadheera maqaa kee badaa jira. Sirraa kaffaluma hin kaffaltaa naan jedhe. Gamanumaan naa galateeffadha dara. Galatoofi jaabuu koo. Jaabuu bari bakka itti jaalladhe yeroo tokko waa kokkeena qabee rakkinni wayii beektaa. Kottaa nama naa gargaaraa hidhee ijoollee nama kunnan tokko guruuppii godhadhe utuu namni hin beekin. Waan ta'e numa nan gaafanne na gargaare bakka dhimma koo miti dhimma namaati garuu gaafan jedhu dhimma namaati. Eega gaafa sanaatii ija koo dura jira jechuudha rakkoo irratti waame kottuu nama gargaare hidhee waame karuma keessooti. Gaafa sana jijjiiru ijoollee. Tokkummaa. Fidi lakkoofsa. Tokkummaa. Wayye. Wallahi kuno jaabuun kunooti takkaa gidee waan nama gargaaru. Akka nama birrii 500 jaa nama gargaaru waan warabbal kaaba maqaan si dhageeffatu. Birrii 1000 gar takkaa kenneen beeku diraama 1000 kuma 500. Wallahi laazim. Kuno jaabuun kunooti la. Walumaa galatti. Faadhu rabbi sadaqaatti siif adakkaa. Maqaa nama balleessaa. Jaabuu wallahi gaarii. Hin beekun ture lakkoofsa kokkeenna qabamee mucaa tokko beektaa birrii sanallee birrii miiliyoona 2 ol kasaarree irraa boodan himuu deema malee jechuudha. Amman dubbadhu wanticha jarri beekan dhanna keessaa beeku jarra akka Fadiilaa jarra akka Usnii kun beeku birrii namni kudhan birrii 200 waashi qilleensa irratti 200 kennani kennaa innaan nan eenyuun goone jechuudha qilleensa irratti birrii 200 tafta godhan jechuudha wallahi galatooma maaliifuu rakkoo irratti ammas rakkoo irratti isin waama innaa rakkoo namaatte isin waama. Na era kona mana keessa irratti modeelii galatoomaa kanan hin jennee fi saree buusaa irraa ceete taanee jirra ammayyuu kan biraa waan isin hin beekne taanee hin dubbannu garuu gaafa xumurre dubbanna mal maallaqni hin banne kanaafuu rakkoon tokkummaa waan ta'een jedha gizee gara fuulduraatti waan mudate keessaan nu dubbisaa malee miidiyaa irratti badaan dhufan isuma ammaa maqaa kobbadeen dhufe malee silaan dhufun ture jabuun hin beekaa nama miidiyaa illee miti hin banne birrii amma birritti faannatti toluu diddee dhugaa dubbanne amma birrii dhibba waan akka laa amma ede qofa birrii 300 namaa galche jechuudha. Tun 300 sana mucaa kana galche bakka 400 galche jechuudha asaa gabaabaa. 300 kasaaree bullee isa iyyuu illee irra jiru silaa 500 kasaareera. Lakkoofsa fidadhu kaasii cattii kana madaamiin tumte kana lakkoofsa fidadhu addeebii. Lakkoofsa sitti ergaan keessaan sitti ergaa qoy. Kan ishee kana osoo hin taane kan nama siinii mataa jirtuuti. Nam fuudhee sitti erga keessaan fuudhee si dubbisaan. Falmata ijoollee sana fidatti immoo falmataa sha'u. Yusuf deemen fida shabii. Okay, salamu alaikum. Sitti bilbila. Isaaq. Asirratti erguudha. Wayyee. Isaaq hojii qabaate deemsi. Isaaq sitti erguudha amma asirratti muudha sila lakkoofsicha. Qoy lakkoofsa ittimi kallattiin. Eesh duwwaa. Eesh. 71. 15. Duwwaa 9. Duwwaa 9. Tokkummaa. Wayyee. Nan jira miti naasiran. Abee tokko. 9 tokko koodii isaa. Duwwaa 9. Aboonii torkiin kooti moo kan isheeti? Laa kan kee jira tokko. Kan isiiti tokko. Mucatti waan garaa keessaa falmuu deemaa. Dhagaamaan jiru.
duwwaa sagal. Okay, okay. Jalatti barreessaan jira bakka. Afaanii natti viidiyoo banadhu obboleettii koo. Ash. Harkaa badaa kan ibannan barreeffadhe iskibrittoodha. Duwwaa sagal. Innatti jalatti barreessite sirrii miti. Sirrii miti innatti jalatti barreessite lakkoofsa Dubaay miti. Ish. Sirrii miti. 15 malee 16 miti. Sirrii miti. Deema. 16 miti 15. 71 15 malee 16 jedhamu. Shan 64 15 64. Shan Wallahi. 64 45 Aha. Way lakkoofsichi maqaa namaa naa baase. Mee xumurii? Salphanni ka maqaa namaa ol darbate wallahi. 64 45 jedheera. Nama Aafizaa jedhamtu wayii ol darbateera wallahi.